Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu warroonni kiristaana taatan ashama harka fuunee akkam jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin akka waycha kun chaanaala keessan Soofuma Raappiidha. Anis Mo'eedha. Akkuma baratame har'as viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu warroonni Play Store'n aappii gannaa buusuu dide yookaan Play Store'n naaf hojjechuu dide jettaniif furmaata qabadhee isiniif dhufee jira. Egaa Play Store'n keessan akkuma amma iskiriinii irratti argartan sababa adda addaatiin isiniif hojjechuu dhabuu danda'a. Sababoota baay'eetu jira Play Store'n sababni ittiin isiniif hojjechuu didu. Sababoota kanneen akkamitti furmaata laachuu fi dandeessan yookaan Play Store'n keessan isiniif hojjechuu dide akkamitti sirreeffachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo kana bilbila lamaan isinitti agarsiisa. Sababni isaas settingiiwwan bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa waan qabaniif bilbila lamaan isinitti agarsiisa. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo hin cehin warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala kanaatti dhuftan aanaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jecha warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa laayikii fi sheer gochuun dagatinaadha. Laayik sheer godhaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa jalqaba irratti bilbilli irratti isitti agarsiisu Samsung Galaxy A31 dha. Akkana qaqqabdanii galadarkiftanii settingii bilbila keessanii seentu. Ergasii akkana keessa gabbuutanii dhaggeeffattoota kan koo aappisiidha. Bilbila tokko irratti aappis inda notification isin jira. Bilbila tokko irratti aappis inda management isin jira. Bilbilatti settingiin garaagarummaa qaba. Bilbila isa lammaffaatiin akkamitti akka dhufu isinitti agarsiisa jechuudha. Aappis isa jedhu kana irratti kilik gootan. Ergasii akkana keessa gabbuutanii egaa jalqaba irratti Google Play Service isa jedhutu jira. Isa kilik gootan. Ergasii akkana gabbuutanii ammas storage bakka jedhu jira. Isa kilik gootan. Ergasii clear cache ka jedhu jira. Isa kilik gootan. Ammas dhaggeeffattoota kan koo manage storage bakka jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii dhumarratti jechuudha clear all data ka jedhu jira. Clear all data isa jedhu kana kilik gootan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma okay jettaniin bilbili keessan settingii keessan cufee keessaa ba'a. Ammas akkana qabdanii gad harkiftanii ergasii settingii bilbila keessanii keessanii seentu. Ergasii ammas aappis bakka jedhu kanatti ni deebitu. Ergasii ammas akkana gabbuutanii Google Play Store bakka jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii akkana gabbuutanii storage bakka jedhutu jira. Isarratti kilik gootan. Ammas clear cache ka jedhu kanarratti kilik gootan. Asirra dhuftanii clear data ka jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo okay tan. Egaa settingii bilbila keessanii baatu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kanaan booda immoo Play Store keessan irra yoo seentan akka ajaa'ibaatitti isiniif hojjetaa jechuudha bifa haarawaan. Akkuma argartan bifa haarawaan hojii eegalee jira jechuudha. Play Store keessan haala kanaan sirreeffachuu ni dandeessanii. Amma immoo dhaggeeffattoota kan koo bilbila lammaffaadhaan isinitti agarsiisa. Gara bilbila lammaffaatti darba. Bilbila lammaffaadhaa immoo Samsung Galaxy J2 dha. Isaanis isinitti agarsiisa. Settingiin tokko garaagarummaa waan qabuuf dafee achirrattis isinitti agarsiisa. Steppiin isaa tokkuma. Garuu dhumarratti dhaggeeffattoota kan koo warroonni Play Store'n bilbila kan koo irraa badee jira. Na yaalaa dhokatee jira. Eessaa argadha warroonni jettan jirtan. Play Store qofaa miti aappii kamiyyuu akkamitti deeffachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Hamma dhuma viidiyoo kanaatti ammas na faana turaadha. Egaa bilbilli kun dhaggeeffattoota kan koo Samsung Galaxy J2 dha. Isarratti immoo akkamitti akka dhufu isinitti agarsiisa. Dhumarratti immoo Play Store isin jala dhokatee akkamitti deeffachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo Play Store'n keessan akka isiniif hojjetu sirreeffachuu barbaadan asirra settingii bilbila keessanii seentu. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo asirratti akkuma argartan isa duratti irraa garaagarummaa aappis inda notification isin jedha. Bilbila tokko irratti immoo aappis inda management jedha. Garaagarummaa kana waan qabuu fi aappis inda notification isa jedhu irratti kilik gootan. Ergasii bifa kanaan isinii dhufa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan isinii dhufa. Ergasii maal gootanii all apps ka jedhu jira. All apps isa jedhu kanarratti kilik gootan. Yookaan bilbila tokko irratti dhaggeeffattoota kan koo asirratti xiyyaa kanatti isinii dhufa. Xiyyaa kan argartan xiyyaadha. Isa kanarratti okay tan all apps ka jedhu isinii dhufa. Bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa qaba settingiin tokko. Amma keessa gabbuutanii amma immoo akkana gasiiqxanii akkuma amma asirratti argartan Google Play Service ka jedhu jira. Isarratti kilik gootan. Ammas storage ka jedhu kana jira. Akkuma durattiitti akkuma argartan garaagarummaa akka argitaniif dhaggeeffattoota kan koo asirratti clear cache ka jedhu kana clear gootanii. Ergasii immoo manage storage ka jedhu jira. Manage storage isa jedhu kana kilik gootan. Ergasii clear all data ka jedhu kanatu jira. Isa kilik gootanii. Ergasii okay ka jedhu kana kilik gootan jechuudha. Ammas dhaggeeffattoota kan koo asuma keessaa osoo hin bahin jechuudha. Asuma irratti Google Play Store ka jedhu jira. Google Play Store isa jedhu kanas kilik gootan. Ergasii immoo storage ka jedhu jira. Isarratti kilik gootan.
Ergasii clear data fi clear cache ka jedhu kana okay irra jettan jechuudha. Lamaan isaaniitiyyuu okay irra jettanii ergasii clear data isa jedhu kana irratti okay erga jettanii okay jettan ammas. Egaa bifa kanaan dhaggeeffattoota kan koo bilbila lamaan irratti iyyuu garaagarummaa qabu isinitti agarsiisee jira. Egaa dhaggeeffattoota kan koo bilbila kana irratti akkuma argitan Play Store tasumayyuu hin jiru asirratti. Play Store bilbila irra ni jira garuu asirratti hin jiru jechuudha. Appichi hin jiru asirratti akkuma argitan asirratti Play Store ka jedhu hin jiru tasumayyuu jechuudha. Eessatti akka isin jala dhokatu isinitti agarsiisu. Play Store qofaa miti appiin kamiyyuu eessa yoo dhokate akkamitti deeffachuu akka dandeessan asumaan isinitti agarsiisa. Egaa Play Store asirra hin jiru akkamitti akka deeffadhu isinitti agarsiisa. Akkana qabdanii gad harkiftanii settingii bilbila keessanii seentu. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo appis inda notification jedha bilbila tokko irratti. Bilbila tokko irratti immoo appis jedha. Bilbila tokko irratti immoo appis inda management jedha. Settingiin kun garaagarummaa qaba jechuudha. Bilbila tokko irraa bilbila tokkotti garaagarummaa qaba jechuudha. Settingiin kun appis isa jedhu kana keessa ni seentanii. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo all appis ka jedhu kana irratti kilik gootanii appiin hundiyyuu akka isin dhufu jechuudha. Ergasii akkana gabbuutanii Google Play Store isa jedhu kana argattan jedhee yaada disabled jedhee jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Bilbila kan koo irraa settingii keessatti ni dhokata jechuudha. Fuuldura bilbila kan kootii irraa. Kanaafiyyuu Play Store kana irratti okayda. Appiin kamiyyuu bifa kanaan yoo isin dhufe jechuudha ni sirreeffattu haala amma isinitti agarsiisaa jiru kanaan. Ergasii enable bakka jettu kana irratti al tokko kilik gootan. Bifa kanaan disable yoo isin jedhe appiin keessan gara jalqabaatti isin dhufee jira jechuudha. Screenii keessan irratti settingii keessatti dhokata. Appiin kamiyyuu bifa kanaan deeffachuu ni dandeessanii amma fakkeenyaaf as keessaa ba'ee yoo barbaade jechuudha Play Store duratti dhabame amma argamee jira. Amma argattan jedhee yaada. Play Store as jira jechuudha. Egaa bifa amma isinitti agarsiise kanaan appii asirraa dhabame hundayyuu bifa kanaan deeffachuu ni dandeessanii haala kanaan itti fayyadamaadha. Egaa barnoota kan koo kanarraa akka barattan abdiin qaba. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuun dagatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa like fi share gochuun dagatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiif walitti deebina. Horaa bulaa.